السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتك كينيا هردقا كنو دريت إيارة إثيوبيا فنفني هنورو أولميا كي ترجمنا هادارو حالتي دين جدا بعديرا كنو جري كينيا بولتي وان كينيا أردا غرا سعودي دي ماراني كنو غوديا كيا عبد الحافظ يعقوب عثمان نمنيهم بيك نيوجراتني كنو جولين كوني كنساتي إن شاء الله ربنا أسمانو نموني أفهم بيكتانو نمني سعود عربية ديمو وربادن كنو guyyaa Dr. Hafiz guyyaa tokkotti viizaan ni dhaame dhufa. Namni afaan beektanu na hubadhaa ijoolleen Oromoo namni afaan beektanu keessatti namni biyya biraa turtanii dhuftan limdii qabdanu paaspoortiin keessan seenee viizaan keessan dhaame dhufe. La shakka fi zalik. Kanaafuu namni afaan hin beeknes hin deemtan isinin jecha har'a kun obboleettiiwwan kiyya qaqqaalii kana rabbiin karaa nagaa isin haa deemsisu. Rabbi isin haa milkeessu milkiidhaan rabbi isin haa galchu. Akkas fakkaatti kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamnaga. Haadha Rooree Engeddaa Addis Ababaa naannatti mufatanii dhiifamanaa godhaa isiniin jecha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kanaafuu namoonni afaan beektanuu keessatti carraan kun isin hin bahin Suudii yoo cufamee rakkoodha waan ta'e jennaan carraan kun isin hin bahini nu bilqabuuf ku'eetis jalqabu waan deemu jennaan nu bilbilaatii kottaa guyyaa lamaan ergattanitti viizaan keessan dhahamee dhufa meedikaalii gootan isiniin jecha kabajamtoota hordoftoota keenya kanaafuu sheer nu godhaa Dr. Hafizes bara Hafiz Yaquut kuno akkasini jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleettiiwwan kiyya rabbi nagaan isin hageessu maa kan isin geessu rabbi aamin jedha kasin karaa nagaa deemaa jaallattanii maatii keessan haadhaaf abbaa dhiiftanii deemaa jirtanuu rabbi milkii isin haa deebisu milkaa haa galatooma ciao